Yoo jiraate eenyutu kaffalaadha magaafiin keenya. Nuti akka waan jiruutti fudhan. Yoo narra hin jiru jette haati suuqi sirra jira jette lafa tokkummaa eega edaatii maa dhugaa awwaala. Wallahi si arriin ji'a tokko lafa taa'ee mukaa lafaa dhabuun jiru maa ta'amiina viizaa lamaatu jira baladiyyaa jira yeshfiik akkamitti si arrii muka aboosin naash dhiisaa keessotti isinii fixna ummata mi'a sumarraa gadi bu'aa. Wallahi si arrii mukaa lafaa dhabuun jiru ji'a tokko lafa taa'ee isinii dhamtee. Siyaarri lafa ittiin hojjechaa ture ba ittiin hojjechaa ture maqaan iyyaan hojjechaa ture tokkee dhugaa koo dhoosina maqaan iyyaan hojjechaa ture gaafa qayyaratu moo dirqama kaffalee qayyarata kalaas Zinaash iyyuudha wanti dhugaa sitti man iyyuun wanni dhufu tokko hin jiru dhugaallee dhugaadha malee aga fedhe yoo fakkeeffamee anillee fakkeesse ilma namaa tokko dhugaan ala waan fete yoo jetti mo'achuu hin dandeessu. Gaafii takkaan gaafadha Zinaash waa waliin. Dhugaan beektan uummanni kun takkatti dubbadha dhiifama na godha. Tafi jallis. Siifan jallis. Zinaash gizee mareedhaa turte sani siyaarri kan kee lafan turre bari irra qotoraa ture miidhaame. Siifan atillee jallisi takkatti siifan safiyyaa atillee jallisi waan takkatti qofa dubbachuu barbaada. Wanni isi. Mucaalatti kun fedhatti kennite meeqoy. Yoo barbaachisaa ta'e uummanni argeera waan ta'eef dhugaa jiru hunda wanni jiru keezii kanaa miti keeziin guddaan waan jiruufi kanaa miti. Kana yoo anarrattu murteessitan okay uummanni kun dhugaa baree jira. Keeziin kanaa miti wanni kanarratti kirikiriin godhamaaruuf ani naagala. Kanaafuu dhugaa namaa haa baasu. Wanta biraa dhiisi qoyi fata qo'ati. Dhugaan kee asiif as qofa jira dhugaa qabda taanaan. Dhimma biraa dhiisi. Dhimma biraa obsi. Asuma qofa jira. Mucaan kun dhiifama si gaafachuu qabdi. Dogongoraan utuu beekinsi irratti waraabde taanaan. Atillee isin dogoggoraan lolte taanaan dhiifama si gaafachuu danda'uudha qabdi. Si galee zimmi jennee wal biraan deemu. Maaliifi akkaataa walii galtee waan ta'eefi amma narra jiru narra jira ijoolleen akka sirra jiru sitti maa jiru waan hundan fudhadhu jedhamu tarii waliin beektu ta'uu malaatis malee Zinaash kan fatii dhiisi kan fatii lafa kaa'e inni waan wal karaa jirtuuf isa dhiisi cinaatti dhiisi amma kunuus hin kaane sitti maartiisi inati waan matte kuni maal maqaansi yerooti mana hidhaa jirtu akkasiin jirjariini abbaa Jifaar waa'ee goosii kana mee waan fedhe akkaataan saawoo sirriitti hubattee ta'e gaafadhuuti eenyutu kaffalaa nuu bari irra jiraaf hin jiru boodatti dhumna nuti irra jiraatti beenna waan ta'eef abbaa Jifaar miyuuti irraa bahi sumee faashinii abbaa Jifaar miyuuti irraa bahi Sumee faashin waa'ee suuqaa sirriitti beektii galchii. Okay, sumee faashin as jala jirti ol galchaa. Karaa biraatiin sumeen faashin fatiidhaaf fira moo Zinaashiif fira? Adda baafanna maal goona ree? Isinoo waa shakkii guddattu waan ta'eef. Lachuuf firaan. Amma bara waan tokko waan salphatti dubbiin fata'uu hin danda'a beektaa tokko. Isin Zinaash ji'a lama akkasuma dubbiin keessan naagaleera bara. Gizee ji'a lama moo akkasuma sirratti qotora beektaa kan. Koi Sufi ande kaffalee raani Sofiyaa no anatu kanfale yeroo shemmana tu kan ji'a lama jechuudha harka kiyya kanfale kiraamana kan kaffali jedheen kaffalte kun birriidhuma kiyyarraa kaffalte siifan Sofiyaa waan irratti lakkaa hin jiru. Mors kanuma kerraan kafale kan si arri eenyutti kanfalte shi kan si arri kan qotoraa ture eenyutti kanfalte. Kirama naona tu kanfale kan si arri eenyutti kanfalte gosi eenyutti deemee kanfalte tijitti kanfalte taa. No kasiyaaritis kaffal kasiyaaritis birrii muratte qabdi niitiin birrii muratte qabdi isaa dura sitti nimni ani birrii 300 akka niitiidhaa kenna. Dhiisaa fakkeessuun hin barbaachisu birrii 300 akka nishiidhaa kennan sitti nimni afaan kiyyaa. Qabu dhugaa jiru sitti jira ani Zinaash si caala namatti dadhaben qabu ani. Ikkoo ati kan mana kiraa kaffalte Kiramanan kanfale kan gosi kan siarri waanan kaffalen qabu kan kaffalaa ture immoo idaake anadha namni biraa keessa hin jiru dhugaa jiru foon dubbadhe siarri niitii biraa hin qabaani dhaggeeffadhu na siarri niitii biraa hin qabaani ani kan siarri niitii biraa hin qabaani birrii 300 birrii 600 kennaan turani birrii 50 miti tiijiin akka isheen sobduu fi akka tiin soo akka jabeessite waan beektuuf tiijiin waan magudii wayi fidaan waasi gaafaan mee haadha qabeenyaa sana fidi fata amma baqa haadha qabeenyaa sana fidi amma ni miyuuti irraa ka'utti galchi gastii agalchinu tiiktookii si nutti tiiktookiin qabdu amma na eeddee kinoodhaa ima faana dhuftee asii baate isin wal dhaga'uu dinnaani amma asii baate
ma namni tokko narra goone badii an qabuu fi biyyi hundi ragoon immoo badii namni sun qabuuf jennee yoo fudhannee wanni kun maaliif akka raawwate dubbanne hoo kana ummanni bare bas bakka abaruu baatu ummanni bare kana dhiisnee yoo jechuun waan kun dalagame mee haadha qabeenyattii sana haati qabeenyaa amma qabeenyattii sana daqiiqaa muraasa qoy fati okay iyyaama mee nu waami mee deebisii nu waami yeroo tokko wali okay yaa deebisii nu waami yaa ingoolamna dubbii kana narra jiru sa jette sana maal akka sirra jiru sitti himne jechuudha sirra jiraannaan garuu si umatu kaffala mitiire walii gallee akkasitti zinnaash akkamitti akka sirra jiru gaafanna aaw akkamitti akka sirra jiru gaafanna sirra jiraannaan garuu si umatu kaffala waan bareedduudha akkasitti walii galla miti zinnaash Oi, nan nagaa. Maette? wanti kun sirra jiraannaan kiffilii wanta kanaa si uma ilaallata akkamitti akka sirra jiru moo haadha qabeenyaa gaafanna walii gallee akkasitti Garuman taanetti achi nu goototaa jirtu malee walii galtee dhumti fati wajjin qabne iyyuu idaa jira kaffaluu miti kaleessa sinitti meera kaffalii latti walii galteerta hoo jettanii bari imattee fixxee dhaggeeffadhu bari imattee fixxee wal dhabdeen keenya utuu hirreegnuu dhumne as geenye waan ta'eef kan biraatu jira nuun hin jedhin kan jalqaba fakkeenyaa bar waanuma eenyuti wayi goote beektaa waan nuti walii galle kan biraatu jira nuun jechuu hin dandeessu jalqaba himachuu qabda malee eega walii galamee dhufe ammoo dudubbeetti nuun deebisin sababni isaa maali tokki ani kaleessa inni manne kanarratti walii hin galle himadheen ture ani kaleessa himachaan turreen duubaatti hin deebinnaan kamirratti walii hin galle jette malee ani kaleessa iyyuu waa'ee kanarratti wanti walii gale hin jiru wacii jiru nan kaffaladha meeshaa kanarratti bichaa fokos goonadhee waa'ee meeshaa irratti bichaa dhaabannee walii Zinnash taamu dheedhee dheera dubbii taqa Zinnash dubbiin balleessin kan lakki balleessuu miti dhaggeeffadhu jiru akka baaddan godhaa harka jiraa harka jiraan kana nama kamii akka ta'e nan beeka bare mirgi harka jira barbaadan godhaa amma dubbiin balleessin ka giiftii godhaa dhaggeeffadhu waan sitti himu dhimmi kuni wayi hattuu wayi sin godhu wayi sallee hattuun godhu wanta hubachuu qabdu wayi sillee waan godhu hin qabu namni walii galtee irratti qoy kaa dhagayeeka waan walii galuu irratti namni wal dhaba siigalee wal dhaba walii galtee irratti wal dhaba walii galee kee yaadota garaagaraa jijjiiruu danda'a walii galtee kana waraqataan taa'in mallateessine waan ta'eef wal dhaba siigalee isa kanaafi inni sana walii yaaduuf firoomni waan jiruuf waan waliin shakkineef afaanumaa walii galtan jaalalli waan jiruuf isin gidduu hariiroon nagoomaa waan jiruuf siigalee walii galtee kana jettee ati idaan irra jireettee hin dubbanne innis idaan sirra jiraa jedhee isin gaafanne walii galteedhaan deemtanii jechuudha ati silaa suuqii qulqulluutti kennuu qabda jechuudha suuqiin kun booda kana kaffaltaa maallaqa amma kanatti irra jiraa jechuu qabda sila akka yaada gootiitti. Maal fokkeen jalqabarraa jalqabee mucaan kun gaafa narraa fuudhu idaa jiru ganaan kaffala birriin ani sii kennu bare birrii 1,500 kanaa ol sii kennuu hin danda'u ganaa waciin jira suuqiin sirreecha jedhee nama na biratti dubbate qabaa nam tokkichi nu jidduu jira dubbachaa sirrii jedhe qoy sana sirrii jedheem akkamitti naan waciin jiru san ganaa birrii na hasaabe san keessaa deebi'ee kaffala taare qoy kaa hani calculationi collectioni kana galchaa gaisanii collectioni kana galchaa waan isaan beeku warruma achinatti fakkaatti warra collectioni kana galchaa warra dibataa kana sana sirrii jedhe eeyyen wacii baasu qabaa bara suuqii gaafatti galuu ganaa wacii itti baasaani seereen sirraa bitatudha kun taargeetii addaa ta'e hin dubbatamu fakkeenyaaf suuqii sanatti waan sirreeffatu qabaa waan bade qabaachuu danda'a suuqii sanatti wacii baasu numa qaba sana himatuun isaa sirriidha bara waciin itti baasuu qaba jechuun kanaan walitti dhufu kun addatti dubbatama kun waan noormaalii addatti dubbatamuu danda'udha liqa amma kanatti irra jira yookaan idaa amma kanatti irra jira siigalee adda baafame birrii 30 yoo taate wacii sanaan alatti waa'ee waciin jedhamu kun idaa amma kanatti irra jira wacii amma kanan kaffalan jedhamu idaa waciin jedhamu waa'ee wacii danuun itti baasaatiin wal keessa hin jiru kun birrii 10 yoo taate idaa birrii 10 irra jira adda ba'uu qaba jechuudha. Wacii waan biraati. Wacii jechuun bar kanaa idaa waliin ilaallatu jechuudha. Amma fakkeenyaaf birriin ati idaa kaffaltuu fi birrii wacii gargari jechuudha. Waciinii fi idaan gargari. Akkasitti hubatamu qaba. Waciin itti baasa jechuun idaan kaffala jechuu miti. Akkasitti hubatu. Kun eenyuun hin beeka waan ta'eef.
idaa kana kaffalee ganaa waciin baasaa jira utuu waan idaasii walii galeeti idaa kana kaffalee kee immoo idaa kaffalamutu jira ganaa waciin baaseedha malee waciin itti baasuu qabaan idaadhaan waliin rukutu jechuu barbaadeetti baarakallahu fi fiddee fatishaa. Sagalee tiijiin wanni deemteerti xiqqoo sa'aatii walakkaa naa kenninaan jette amma as turte sa'aatii tokko sii galee haga dhuftu yoo ka eegnu ta'e in eegna. Arraa tokkotti kenninaa murtee dhumaarraa abbaaji faarammaatti deebina gaafati. Tagai tokko dhiifama asitti waa hubadhu laas keessatti tokkummaa fatii koyal tokko waa hubadhu laa tokkummaa. Daqiiqaa lama qofa naa laadha piliis eega yoo miti yina eega hidhaati. Dhaggeeffadhu tokkummaa. CR'n abbaan isheen onariitti taate maqaa ishee onarii jechuun abbaa qabeenyummaatti taate maqaa isheetiin baafatte la CR'n kara lamaan baafatama tokkummaa. Tokko kana ati baafnaan an hojjataa ta'e si jala galee aniif ati walii gallee abbaa qabeenyaan ta'a rakkoon qabu ati naa baasi wal amannee kan ati CR'n naa kennitu jira. Tokko immoo kanan ofii kooti onar ta'e abbaa qabeenyaa ta'e banadhutu jira. Akka namni hubatuuf akka hubattuuf. Yoo isiin CR kana dhugaa jiru dubbanna CR kana ofii isheetii abbaa qabeenyummaatiin banattee biyya kana deemte viizaan lama maqaa isiitiin jira kan sii malee. Viizaan kun ji'aanii ta'amiina hidhamnaan isinin qabdu viizaan lama garuu ta'amiinas ellemaarees waan jedhamu qaba. Birrii 7,500 namni tokko diinaara 15. Anammoo boleessa koo anatu fide fakkeenyumaan si hima fakkeenyumaaf. Ji'aan dirqama meeqarraa kaffaluun qaba? Birrii 15 irraa kaffaluun qaba ji'aan. Kuni eessa dhaqa beektaa? CR'cha dhaqa malee eddee biraan naqu. Mukaa lafaa ta'e CR'cha dhaqa. Dhugaadha jiraachuu danda'a. Ji'aan laazim. Obboleettiin keenya immoo qabamtee hidhamtee galte. Amma siinidhaa jirtu amma maqaa siitiin jiru CR sanarra dhufa. Mukaa lafaan jechuudha ilaa tokko. Yoo siini kiyya mokonsaat. Hassaati. Kama fatsamaa irtaa hayyuu dhugaa rabbii daftee natti marte. Thank you. Ni turkii isaati. Wanti jedhu kun ati nama jala qaxaramte moo fi baafatte sila dinnaash. Kinoo abbaan qabeenyaa jira siin jechaa jiru barsi yarri nan kireeffadhe malee maqaa kiyyaan hin baafne. Onarii dhariyaati ta'u kireeffattullee qoodamee bitatte malee si onariin akkasii mi waliin kaannu onariin si isaa kireeffattullee damee bitatte damee bitatte lafaan o'ee galannee ta'us onariin si'iisituu viizaa mataa kee godhattee deebistee kan abbaa manaa keetii ittiin fidatte hin beeknaa miti fakkeenyaaf ji'aan mukaa lafaa qaba maaf cubbuu maa irra tarra mukaa lafaan kun immoo CR'cha dhaqa gootiin jedhamu kanuma wanti biraan jiru la baladiyyaaf kaarabaatu jira yoo taftiisha elemaareen godhamne taate taftiinni sun mataa isaatti diinaara 20 sirra jira maa dhugaa dubbannu an diinaara 20 na dabame taftiisha waan nan gooneef elemaaree waan dhufee nan fattashneef diinaara 20 kaffale wallahi laziim. Hiriyoonni kun beeku jarri sumeen hin beekte kan diinaara 20 kaffale. Sinii galee taftiisha jira suuqiin haaraa yoo banamu dhufanii cheekii godhu. Yoo gaafa jarri dhufanu suuqiin kee cufaata jechumaan diinaara 20 sirra kaanii deemu. Waan adda addaatiif jecha CR'n kee mukaa lafaa qaba. Haqiiqaa somna. Gabaabatti akkamitti qixxeedhaan ijoolleen kun adda ba'uu falaa malee CR lafa taa'ee kun hojii jaannarra tuula anatu onariitti ta'ee of harkaa qaba. Bakka. Isiitu kaffala kaa zinnaayitu kaffala jechuudha waan kana moo eenyu kaffala jechuu barbaadde reetti. Waan mukaa lafaa qabu immoo an duris isii fuuldureetti dubbanneerra kunooti. Isa fuuldureetti dubbadheera abdii Oromoo ragaa kooti waan mukaa lafaa qabu siitu mukaa lafaa fixee qulqulluu isaasi gurgurata. Abbaa qabeenyaa santu waan tokko qulqulluu natti gurgurata. Makiinaa mukaa lafaa qabu bituu hin danda'an. Yookiin immoo sumattan hima tokkuma gaafa makiinaan kee mukaa lafaa qabu gatii 1,000 walii galle yoo ta'e makiinaa kee irra 100 jira yoo ta'e an 900 qofan sii kafala mukaa lafaa 100 kafalaan siin jedha. Yoo waliin galle immoo ta'e siin qulqulleeffattee gurgurachuudha. Dhugaan jiru kana laa ijoollee biyya kanatti waan akkasii beekanu gaggaafadha. Dhugaa biran kutinaa bakka. Eega as geessanii keessaan isin dubbanneerra. Qabeenyatti qofa barbaanna gaa. Yes. Egaa dhagaa jirta namnati waan mattes namni dhufes egaa waan suuqirraa beeku dubbiin kasirra jiru kana kan akkaa'e kana si'umatu kaffaluu qabaadha. Kan dubbataa jiru ijoolluma baarayin keessaati nama haaraa miti ijoolluma suuqii qabanuu miiraan namootaa qofaa deemuunis gaarii miti zinnaashkoo nama hojjetatu ta'uu dandeessa. Haala qabeenyaa sanaa immoo akkamitti itti lakkaa'ee maaltu jireenye irraa hubanna. Tokkee
Dafeen jijjiirranne barjii meeqa isaaf siyaarri saniin hojjechaa ture. akkamitti akkasitti akka gaafanna qotaa hundaa ishii Fati waan dubbachuu barbaadde dhimma biraa osoo hin taane dhimma kanaan wal qabsiisii dubbadhu dhimma kee qofa irratti dhaabbadhu kee qofa irratti Dhimmuma kanaan wal qabate maarree waa yeroo jijjiiradheef waa yeroo na as dabareessani haati qabeenyaan lafa hin keetti yeroo kam akka jijjiiradheef goosiin isii ka gaafa ani jalqaba bira dhaqee suuqa jijjiirachuuf jedheeni jennaan haganatu irra jira ishee irra idaan naan jette malee idaan hanga ati eegaltee hagana sin laakkaahe wanni jedhame gatiin irra hin jirreef sani afaan takkaan addabatii daqiiqaa lamaatiin isin hubachiisuu dandeetti sa'a takkaa daqiiqaa walakkaa teettee baate kanaaf isii eegne ummanni kun bakka jiru akkana jettee dubbattee in hubachiiste jecha taragaaggaanii akkasitti walii himne wayi. Kana bakka kanuma qofa barbaadna amma bakka yaa wal karkaruun barbaadnu anatu mu'ataa qofaa yaaduun qabu. Dhugaas yaadu. Bilis sagaleen kiyyan dhagama. Tokkummaa. Tokkummaa fi uummanni as jala jirullee waan naa baruu qabu. Sagaleen kiyyan dhagamame. Sagaleen kiyyan jira. Jira. Maqaan kiyyaa dibaabee irratti maqaan kiyya na bade dhimma kanaa wal qabata. Maaliif yoo naan jettan mallaqa faatiin na hin kennine mallaqa faatiin na dhorkate suuqa dhabee suuqa kiyya dhabame jettee dibaabee tanatti himuudhaan abbaan manaa isii bilbilee dhimma sagalee maqaa na belleessu akkam ilma Oromoo ta'aa waan akkanaa irratti raawwatta haqa muskiinaa haqa mucayyoo kenninaan jechuudhaan maqaan kiyya na bade kanaafuyyuu maqaa balleessaa kiyya dibaabeen seentee akka anarra homaa takka hin jirre akka anaan makataa godhattee ijoollee miskiina mallaqa dhorgataartu sababaa wal qabatuuf isiis naa fida dhimma kanaa wal qabata maaliif waa'ee namaa kaaste naa garuu dhimma kanaa jala jirti. Si dhageessi. Dhimma kanaan wal qabata. Dhaggeeffadha. Nam tokko na jala dubbatin. miti nam tokko miti akka nam tokko dibaabee miti dibaabee erga dengad. Aanatu deebisa. Daati numa shakarakkarta erga Dibaabee aanatu deebisa waa'ee namaan dubbadhu ani silaa mee dhibba takkatti dubbadha dibaabee wanni dubbadhee. Dibaabee bifa bal'aa irrattuu gadi ba'ee dubbadha. Dibaabee wantiin ani dubbadhee fi tokko. Fatii na dhaga'i ka dubbii keessan goolamnaa dura fatii na dhaga'i. Ishiin goolamna takkaalan dubbadhu. Na dhaga'i. Hankee goolamna. Dibaabeen waa'ee namaan kaasu ani silaa takkatti na dhaga'i kaa hin goolamna. Waa'ee namaan kaasu dibaabee maa kaastee naan jechuu danda'a warri koomentii jala. Dibaabee sababbiin ani kaasee faamilii wanni ifa isinii ta'uu qabu sagalee kiyyallee amma isin dhageessisa. Sagalee kiyya ofii itti ergitee faatii biraa suuqa kaadame suuqa dhabamee jetteeti dibaabeetti sagalee ergitee dibaabeen sagalee sannatti as ergitee faatii akkamiin mallaqa nu dhorkachiista zinnaa shimbirrii dhorkattee naan jettee abbaan manaa ishee dirasii bilbilee maaf haqa miskiinaa akkanaan dhorkatta naan jedhee na gaafate dhimma kiyyaa wal qabata waan ta'eefi kanaaf dibaabee fiddanii akka homaan irra hin jirre akka maqabelleessaa ta'e akkanaa beektuuf. Waa'ee kanaa hin xumurra haa dhuftu haati mana ishee galcha. Kan kee xumurra kan dibaabee irratti hin waan hin jiru qaba. Fatii tokko wanti na hubattu nam tokko miti miidiyaa irratti dubbadhe jechaan jira bara akka inni na kaade nam tokko maaliif barbaachisa kunoo uummata bal'aa irratti dubbadhe uummanni bal'aan fatii dhammaa akkana jette jedhee kan na gaafatu dibaabee duwwaa miti baroo barbaachisaa ta'e uummata bal'aa irratti dubbadhe akka inni na kaade. Rakkoo maal qaba kun nam tokko maaliif isa barbaachisa? Rakkoon qabu. Kun rakkoon qabu. Insirraa haadha qabeenyaa innaa waa'ee dibaabeen kan isiin barbaaddu waa tokko sitti hima dibaabeen ajjala jirta dibaabeen fataa shawu jedhuu fi namoonni dibaabee fakkaattan tarii isii biraa waa qabdanuu kan ergaa qaba. Osoo dhuma fatishaadhaa wal dhabaniiru ta'e dhimma keessanii waliin ilaallatu. Maqaa fatishaatiis waliin ilaallatu. Isin maallaqa keessan irraa qabaattan gaafatachuu dandeessu. Karaa fedhe isin fatishaatti maxxansuudhaan qabdan. Fatishaan maallaqa dhowwatee fatishaan maallaqa zinnaatee qoyal tokko nan dhumura qaba. Fatishaan maallaqa dhowwatee fatishaan akkasittanii wanti isin maallaqa maqaa fatishaa dubbattanus hin jiru. Fatishaan dhowwatus dhiisus fatishaan na dhowwate siin jettus waa'een fatishaan nan ilaallatu jettanii ofirraa diffeensi gochuu qabdu. Eenyu dibaabee fi fakkaattonni dibaabee. Waa'een fatishaa si waliin malee maqaa fatishaa nutti hin dhayinii. Nuti fatishaan si dhowwatee dhiisee isintu wal beekaa. Waa'ee maallaqa keenyaatiif waa'een fatishaa wal keessa hin jiru jettanii ofirraa diffeensi gochuu qabdu malee qoyal tokko obsati fatishaa. Dhaxxanii fatishaadhaanii maallaqa namaa dhowwate jechuun qabdan. Maallaqa namaa dhowwattee akkasii jechuun qabdan. Isin maal gochuu danda'uudhaa qabdan? Waa'een fatishaa nuun ilaallatu maallaqa keenya nuu kennidha. Fatishaadhaan wal loltee karaa feeteen fitan nuun ilaallatu jechuu danda'u qabdu. Eenyu dibaabee isin jettanuu fi namoota biraa namoota tariisiirraa maallaqa qaban jiraachuu danda'u. Dhaxxanii karaa keessoon fatisha maallaqa maa dhowwatte jechuun
Isin waan ilaallatu miti. Sababa kee maallaqa dhoowwatamne jechuunis waan fatishaa ilaallatu miti kun. Oodhuma wal barbaadu wayii wal lollaa ta'e malee kun fatishaa waliin argu. Sababnati maallaqa dhoowwatamtuufis fatishaa wal arguun qabu. Zinnaash yoo si dhoowwachuu qabaatte fatishaa sababa godhachuu hin qabdu. Sillee galchuu hin qabu. Inni dhimma isaa qofa goolabuu danda'u qaba. Dhimma isaa gaafa goolabu eenyunni? Zinnaash waliin dhimma isaa goolaba. Zinnaash immoo siniin deebitee dhuftee fatishaan maallaqa na dhoowwate yotte maaltu si galche waa'ee fatishaa? Siin dhoowwatee dhiisee maal lubbuu si keessaan fudhanne ma? Siin galchuu jechuudha maallaqa kee malee. Fatishaan sababa naan ta'u maallaqa koo naa kenni jechuu danda'u qabdaadhaasaa gabaabaa. An fatishaan beekuu sittan kennee fatishaan anaaf sababan ta'u zinnaash maallaqa kiyya kenni jettee zinnaashin kokkee qabuu qabdaa jechuudha. Dhattee as waraarra'uun qabdu fatishaadhaan sababa kee akkana jettee maallaqa nu dhoowwatte sababa kee jettee fatishaatti dubbachuun qabdu. Kun cubbuu taasitti jechuudha. Eenyutti nama isii zinnaashin himatutti cubbuu ta'a. Namni biraallee fatishaatti dawwalee maallaqa zinnaash dhoowwatte jechuun sababa zinnaash jette cubbuu ofitti fudhatee gala jechuudha. Fatishaa gaafachuun qabu waan fatishaa laallatu hin qabu jechuudha. Isinii sirreessina. Maallaqa irraa qabdu gaafatachuu dandeessu. Kokkee qabdani gaafatachuu irraa fudhachuu dandeessan. Garuu fatishaa dawoo godhachuun hin barbaadu. Amma tokkee kiyya as biratti waan naati da'oo na godhatame anatu silaa kassasame anatu miidhame malee ana baddalame malee ishee miti sii galee maaliif ana baddalame yoo siin jedhu waan narra hin jirretti maqaa narra hin jirretti sagaleellee isinii dhiyeessa hundi keessan na hordofa maqaa narra hin jirretti. Miidiyaa irratti baasee viidiyoo sirriitti waraabaa jirti maqaa kee bara. Viidiyoo maxxansitee suuraa kee maxxansitee. Bakka sanii qofaa miti sagalee ijoollee nama tokko qofaa miti. Ijoollee san hunda isaanii sagalee kiyya itti ergitee waa'ee akkanarraa qaba suuqa kaadamee kanaafuu na obsaa isarraa fuudhee isinii kenna jechuudhaan maqaan na baduu san anajjara himatu malee. Lakki fatishaarraa hin qabdu maallaqa keessan falmadhaa. Fatishaarraa wanti siin qabdu hin jirtu innaa qulqulleeffan. Fatishaarra birii tokko jiru. Naa ba'uudha mucayyoon tunuyyuu amma haa bartuuf ani seensisaa maaliif jedhaa beektaa waa'ee dhimma namaa kaasuun barbaanne. Dhagaye wanti fatishaarraa fuudhamee isinii kaffalamu hin jiru jenna afaan Oromootiin. Siigalee? Wanti fatishaarraa fuudhamee isinii kaffalamu hin jiru maallaqni fatishaarra hin jiru karaa rabbi isinii baaseenii haqa barbaaddadhaa haqa keessan barbaaddadhaa jennee itti himna jechuudha. Eenyuun dibaabee isin jedhanii. Ijoolleetti kalas. Ammayyuu dhugaa tokkoon isin itti himu. Fatishaan akka warra zinnaashin himatu. Lakki zinnaash fatishaarraa maallaqa hin qabdu warra himatuuf malee nama nagaatiif miti. Waa'in maallaqa keessanii waa'in fatishaa waa wal ilaallanneef isin sammuu keessan keessa ka jiraachuu qabu. Fatishaan zinnaash fatishaarraa maallaqa hin qabdu sammuu keessan keessa jiraachuu danda'uudhaa qaba. Maallaqa keessan fudhachuuf. Namarraa qabdu jettee laphee baannaan maa akka sabtare eegii fudhu ka guyyaa qiyaamaa fudhatta. Dhuma lafaa fudhatta. Gaafa sana fudhatta. Sababa maa barbaadaa yookaan maallaqa irraa qabdu. Kan goonaa kennii malee beellama fudhadhu sa'aatii kanatti naa galchi jechuu danda'i. Zinnaash ati sammuu kee keessa ka jiru eenyuuf himataaf hin jedhaa nama sakaan ilaallataa jiru. Himataa nama zinnaashiin himatuuf. Zinnaash maallaqa fatishaarraa hin qabdu achii fuuti maallaqa isinii kaffaltu hin qabdu. Ati karaa feeteen kee falmadhu. Wannan jedhaa jiru dubbiin kun immoo zinnaashiif osoo hin taane warra zinnaash himatuuf han deebisaa jira jechuudha. Warra zinnaashirraa maallaqa qabnaa fatishaarraa fuutee nu kaffalti jedhee eeggatu noo. Utuma birrii 880 utuma walii galanii birrii irratti wal dhabame birrii 880 ammatti qabdu hin beeku birrii 80 ta'e walirraa waan ati qabdu hin beeku akkasitti hubadhu jechuu barbaadeetan baarakallaa ofiiko. Amma ati qabeenyaa dhuftutti information ni karaa keessaa sagaleen sheer naa ta'e dhufaa jira. Karaa keessaa namu as dhufuu danda'a dhufuusa karaa keessaa zinnaashuma kaffaluu qabdii waan jedhu naa ergame. Lakki ani immoo asiin kottuu jedhin jedha bichaani. Akkasittin jedha jechuudha baarakallaa ofiiku. Baarakallaa ofiiku. Haadha qabeenyaa manuu egaa hundi keessan taatuudha. Naannoo irraa achi fagaate. Naannoo irraa achi fagaattee jirti maal godhan? Bilbilan qabdu isin tiiktookiin fayyadamtu meeqa nama si bira jiruutiin seenee wooma tokko irraa barree goola buufii bar. Tiiktookiin fayyadamtu reefu sagalee si seensisuu diddan malee na bira taa'aa turte. Boca ta'ee jennaan baate malee. Bar wooma salphaadha malee akkamitti qoxxoree nuuf agalchituudha nuyi warran gallee malee si galee isin miti amma xumururra jirra bar
akkamitti qottore wanti kun akkamitti irra jira kanuma qofa bar uummata irratti adda baafti hallaqe isii kanuma barbaanne bar narran jiru yoo jette sababa kana kanaaf sirra jira jettee zinnaashitti miti waan seeraati waan ta'eef waan namni dhossee akkas jedhu miti waan ta'eef siigalee kanuma qofa barbaanne si zinnaash kunuu akkasitti maallaqni akkasitti qottore sirra jira maallaqa akkasiitu sirra jira jechuu danda'uudhaa qabdi sana booda hin goolamnaa jechuudha. Har'a booda viidiyoo walirratti waraabamu jiru kana booda viidiyoo walirratti waraabdu taanaan nama seera caffee difeensi goona ofii keenyaa teenya jechuudha. Hin jiraattu miidiyaa kanarra wal balleessuu taate malee akka amma jalaafne miti. Tokkoon kee viidiyoo waraabdetti taanaan wal jala dhaabbannaa jechuudha. Maqaa wal balleessuu haaloo wal baachuu hin danda'amu. Wala fatishaa wala zinnaash wallaahi billaahi. Amma wana zinnaash nama fatishaa kana faa natti siqaa beekaa dubbadhuuf seeti qalbii keessa beektu. Tokkee dhiifama. Kana malee birri zirzirii raacite kaleecha murtanis hin jira birri digdamni raafes hin jira birri digdamni sunis 10,000 ta'a xiqqaattu yoo qibraa qabaa qiyanaaf kaffalu warru. Birri digdamaa mucayyoo tanii kenniif naan jette faamilii lakki hin kennine. Amma dhimmi kana akka hin taane akka naa hubattan hundi keessan dhimma kanaa miti kaisii miidiyaa irra baase dhimma kanaa miti. Ammasi waa gaarii kaafte. Akka dubbatumaa afaan na qabdu. Koi Fatisha. Ana haqa kiyyaaf dubbadhaara yoo badii qabaadhe hin dubbadhu anu haqa kiyyaaf dubbataa jira. Amma wanta nafaansi qabaa jiruu fi amma wanaatti isiitti waan muramaa jiruufan gara sii dhaabbachuu barbaade. Gara haqaa dhaabatte abbaa fedhee yoo murame ani yoo badaa ta'e anarratti gadi murii qaxxitaa anaallee miti waan beeku viidiyoo jalqaba dhaggeeffadhu waan murtu kana intaa viidiyoo waraabame namnas hin jirre nu arga booddee siigalee. Yoo kallattiin ilmoo durbaati waan ta'eef yaada sirra dhaabbannee ariifannee waa dubbanne viidiyoo namni waraabaa muramee gad lakkifama. Namni illee akka nu taazzabu akka nama biratti qabxii gannu barbaadu fakkeenyaaf akka gootu of eeggadheen dubbataa jira jechuudha. Maaliif viidiyoo waraabamee deema. Namni ofii balleessaa ta'e argamuu hin barbaadu. Siigalee bakka kennee fi ofii miidhamaa fakkeenyaaf namni natti darbee na arrabsaafaa argamuu hin barbaada malee dogoggora murteessee waraabamuu hin barbaadu. Kanaafanis eenyu godhaadha. Maaliif namni amma wanaatti dubbate isii kaffaluu qabaa jedhaa. Namni dubbate. Waa'ee kafaltii miti nama jaalatanii jibbitanii waa'een dhimma kanaa waa'ee kafaltiif kanaa wal hin qabatu maqabelleessaan immoo ana jala makataa godhattee ana dildila godhattee ilma namaa akka sagalee ittiin dubbanneef akka isaanii hin gaafanneef goote waan ta'eef waan nama godhachuu hirtaa yenee nagarii qira. Tokkee na dhaggeeffadhu takka. Fati viidiyoon irratti waraabeera. Anis viidiyoo irratti waraabeera. Jalqaba eenyu kaasee waraabe viidiyoo. Qaartus immoo haqqii ol biraa qabna. Waa'ee nama tokko keessan nama 2 3 miti bar miidiyaa gubbaatti waraabe bar nama 100 wayiiti ilaalee bar kun infatti waan nama warraasuun qabu. Ani viidiyoo jalleera haqqiin qaba xiqqaatturree kunooti kaleessa 7,000 murtanii birriin 20 nafeenni naannoo 10 ta'a. Zirzirii sana naasirreessaati xiqqaattullee haqqiin biraa qaba haqqii ol biraa qabna haqqii kanaaf dubbadhe viidiyoo sana qoyifatti muutii na qabadhu. Fati muutii na qabadhu kana kaffaliidhaan sirra jiru. Idan irra jiru kaffaliitti dhiisi yoo naan jettan haqqii xiqqaattu yoo haqqii tiyyasaa fudhadheetan dhiifama ol gaafannee viidiyoo ol gaafamna wanti rakkoo jiru hin jiru. Agartumi. Amma kafala isaa miti keeziin kiyya zinnuuti isa hin kafala isa hin kafala ammuma kana kafala birrii 7,000 isaa miti waan naa beekuu qabdan keeziin kiyya yoo na addaan maxxan keeziin kiyya kabiraati. Wanni na dhufameef Fati namni si hubata kamraamaan raafuu taree kinoo ani viidiyoo hojjedheera sila. Walitti darbitu kan malee aboo zinnaash na dhaggeeffadhu. Zinnaash akka itti si kabajaa jiru itti na kabaji gaa. Adammoo wanaas itti darbee dubbataan jiru. Baay'een seeftii kee eegaa jira. Fatii fawwaa dubbadhu. Wanna hubachuu qabdu akka bar fakkeenyaaf namnas itti dubbate kuni balleessaadhaa siin jedhaan jiru. Wanna si dhiibaa jiruuf. Siigalee kaffaluu qabdii jedhaa jira. Balleessaadhaa siin jedhaan jiru. Sababa isaan immoo sirriitti qulqulleeffachuuf ani niyyii gadi qabnee murteessuuf gadi qabnee gaafa siin jedhu jalaan geenye isiidhaa dabaree kennaa jira. Haqni kan kee kaba'u osoo namni Fatisha nyaatteetta birrii isii deebisii nuti sirratti argine namni sirra bahee dubbatus birriin si sirra jira deebisii siin jedhe haqa koo kanatu dhokatee jetta. Namni sirra hin jiru jira waan ta'eef warri sirra gaawamtes obsuu danda'uu qabdaa jechuudha. Siigalee kan barbaade maal kana? Eshi garuu haganaan akkan goolamnee barbaada waa'een keezii kana akka hin taane akka naa bartan barbaada. Okay san haa dhuftu ati qabeenya irra deddeebi'ee wanni isin keeziin keezii
Birrii Keezii san kuma torba of kaleessa sana murtaa'e jettan kana immoo galchi. Birrii 30 immoo abaluttan kenne jette sana abaluttin kenneeni namatti kennite sanatti himi. Abbicha dawwaleen fida. Kana bakka wanti biraan jiru jechuudha. Moodiitarii bakka duwwaatu nu hambisaa bakka duwwaa tokko na invite wal godhaa jirtan sirrii miti. Dhufaa jirti waan ta'eef dunqooroo akka invite hin godhe nama tokko. Jili masiitii invite godhe ta'e ilaamtu invite godhe ta'e hin beeku. Si lamman keessaa garuu namni invite godhameera. Eenyutu gaale dukkaneessee jira garuu na bira. Ammasitti namni mana kana fooloon goone hundi keessan fooloo argu. Fooloo argu hundi keessan namni mana kana fooloon goone 600 seennu fooloo argu. Isinii jennee guyyaa lama fayyaa dadhabaa jirra. Fooloo godhaa. Warri garee maqaa abdii raggaasaatiin maallaqa fuunaa nama jettanis qophaa'aa rakkoo hin qabu hin xumurra. Namni mana kana fooloon goone fooloo godhaa. Tokki ariifadhaan xumurame na waamaa jiru jaratu waan ta'eef hojiirratti na waamaa jiru waan ta'eef jidduu kana turuullee hin danda'u. Otoo hin bahin otoo daftanii xumurtanii. Waa tokkitti eegaa jira. Waa tokkitti eegaa jira. Goolabbii dhimma kanarratti murtii kennuuf waa tokkitti eegaa jirra. Maaliif ragaa funaananneerraa ollaa keessan bitaa mirgaa nama fatiin beenne jedhee gaafadheeraa namatti dhiyeeffatte gaafanneerraa suufiyaa faashin badii jechuun qabxii kana siif kennanii ammallee amma abbaan eenyu kun dhufutti yoo jiraate yoo namnani irra deebi'ee milkaneeffachuu barbaada nama tokko naa galchi jetta ta'e dabaree sii kenna zinnoo koo sii galee yoo na ila ofii dubbachuu miti yoo namni waan kana beeku jira lakki nan ilaallatu birriin kun jetta ta'e ammas dabaree nama tokko carraa siifan kennaa. Bilbilaan dubbisa bilbilaan adawwaluuf qaxxataa adawwaluuf ishee dubbisu an irratti lakkaa ture. Kan inni keessa taa'ee hojjechaa ture shumatu kaffala hoo jettanii garuu haqqii kan koo akka nama roon barbaade bilbilaan dubbisaa rakkoon qabu hojiitti hin deemte. Haqni kee kanumaa barmaa giiftii koo bar soba dubba akka nama soba dubbatu nun godhin kan zinnaashii na keessatti na argaa jirta bakka sii kennaa jira nama fidadhuun siin jedhaa jira akkati bar wannan kana hunda godhaa jiru beektaa viidiyoo wayii waraabde anama dogoggora argeera beektaa garuu viidiyoon itti waraabde nama fatishaa dubbatu wayii an nama kanaa miti utuma hiriyaa kiyyaa wajjin ta'an fatishaan bilbilaan dubbadheen beeku gaafa dhimmaa barbaadeen sii galee dhimmaa barbaadee dubbii tokko asirratti arge gaafa isa dheengadda fooloo gochuun koo fatishaa dheengadda jechuudha dhimma wayii maallaqa waa'ee uffataati kottu irraa bitii maallaqa nuu kennenne maallaqa irraa fudhanne keessaa hin dubbanne asirratti hin dubbadhe nama naa waliin hariiroo qabu miti inni jechuun nama naa walii wayii walitti dhufeenya qabu wayii miti yookaan nama anaaf waa qonna gara wayii naa godhe akka dhuunfaatti jiru miti sii galee dhugaadhuma jechuun malee. Wanti inni na fayyadus hin jiru sichittis akkuma nama gargaaru ta'e malee nama noormaal ta'e. Fati as deebiitti bilbilumaan bakka. Bilbilumaan haasofsiisi Fati bakka haasoftu bilbilumaan ngoolamna kan ishee. Warri maallaqa irraa qabna jettanu rakkoon qabu. Isinis waan kaan duratti hin fakkaatu. Yoo kaayyoon keessan garuu warri maallaqa irraa qabdanus waa tokkotti dhugaa isiitti hima. Ajandaa qofaaf osoo hin taane maallaqa fudhachuu qofa irratti fuulleeffadha. Warri maallaqa irraa qabdanus dhugaa walitti hima. Maallaqa qofa irraa fudhannaa qofa irratti fuulleeffadha. Ajandaa qofaaf hin deemna. Tarii namoota siifan kafalettee guyyaatti qabde jiraachuu dandeessi. Ilmoo turbaate waan ta'eef. Ajandaa qofaaf hin deemina maallaqa qofa fudhachuu irratti fuulleeffadha. Yoo dhugaa walitti hima. Kaayyoon ati na bira fiddus maallaqa fudhachuudha. Siifan kaffalettee yoo saatii sii qabdee jiraattes irraa fudhadhu naa kaffali jedhi eeggadhu. Yeroo kenniif. Si galee dubbachuu qofaaf hin fiigin warra irraa qabdan. Ajandaa qofaaf osoo hin taane maallaqa kee qofa fudhachuuf. Maallaqa kee fudhachuu qofa irratti fuulleeffadhu. Ajandaa qofaaf miti jechuudha. Maallaqa kee dafqa irraa qabdu irraa fudhachuu qofa irratti fuulleeffannaa godhe xiyyeeffannoo isaa irra godhe. Eeshi Fatishaa bilbilaan itti bilbili daayirektii yoo dhufuu dhiiftes rakkoon qabu. Waan kana kaaseef hin qabaa dhuma irratti isiitti hima waan amma jedhe kana jechuudha. Utuu namni siifan kaffala jedhu natti hin dhufin guyyaa naa kenneeni guyyaa lama sadii naan dabarse kottu guyyaa eeggadhuuti. Nama siifan kaffala jedhu immoo natti hin fidin maa sii kaffallaan maal dirqama na bira dhufuu qabamu. Siifa kaffaluu malee xiyyeeffannoo kee maallaqa fudhachuu irratti fuulleeffadhu. Utuu dubbannu warra Mubaarikuu Sammaa Moodii Tareenyutu biloo mana kana.
warra mubaarakiin sammaa maryamaa jettu dunqooroo sana jechuudha hattuu salaattu eenyutu bilooki mana kana jas baasan eenyutu maal biloottan monitara bilookii sirraa kaasee fixaa qaase maaliif bilookii gootan osin naa rasuutti bilookiin godina bilookii irraan baase utuu laayi bira galeen ilaaleen hattuu salaattuun bilookin wallaahi billaahi warra mubaarak maal nan jaalleseetamu way bira warra kooseetan way nan jena jenaa irraseetamu mana kana bilook godhe abbaa bilook godhe beeku an bilookii irraan arge tarii mubaarakti dhufee bilookii laa sana jalaa jala jenaa ta'e bilookii irraan baase isa siinaa arrabsitu an dallan waaf jiraa እሺ በቃ ጀስት አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄ ብቻ ነው የምትመልሽልን ኦሮሚፈን ቤክቱ ያ ኦሮሚፈን ቤክቱ ጋፈዳኒ ሲንደጌቲ ኦኬ የእንጁ ጋፈ ተሪያን ጋፈቹ እንደነው ማሪፋ ማል ጀዴ ሲኒ ጋፈዳነቲ ሚቶኩማ ኦኬ ቆይ ጠይቀሻለሁ በኦሮምኛ ስለሆነ ለማብራቲ ፈከኛ ከነ ሱፊያ አትከኒና ሱፊያና ጋፈቱ ሱፊያ ወንትቺ ሲገሌራ يعني أمارف أن أتناهمي أن سجلي مسنيتا ترانزيشني وان غافت شو كبر شيء ما غافت مال سي غافنا أتي وان غافت شو بربادم بيكتو شيء جنّا شغاف مال غافت شو برباد أتي سي وانت رجيم كنا كأباجي فارتيمي وانت كنا أباجي فار فاميرا أباجي جامعي ويتيمي وان غافتم أباجي فار بكو مال غافنو أباجي فار أبليسو ميتورا باي ture bar eega silaan dubbadha soorii wanti gaafattu nu si dhaggeeffannaa si taajjabna rakkoon qabu as jalatti dhugaa jiru gaafa CR sana anjijjiirrachuuf deemu goosii yookaan CR'n kun muka lafaa qaba jedheetini zinnaashii hangana kaffalee kan hin jedhe kan goosiiti jennaan zinnaash aayii kana keessa walii galteen qabnunna walii galtee qabaatte dhiiste situ kaffala akka seeraatti waan ta'eef isan kaffale an jedhee jennaan isheen immoo didde muka gaafa sana goosiin irra jira moo hin jiru okay yoo goosiin sun jiraate ammoo goosii sana anatu kaffalamoo nama CR'n sun ittiin ture yookaan abbaa maqaa ittiin ture sanatu kaffaluu qaba kan jedhu uummanni adda baasee baruu fi murteessuu fi jedhe kana gaafate እሺ አጠር ጎዴ ገመት ጀት ከነ ተከቲ ሲንጋፈደ ከይ ጋፈዳ ኦፋን ኦሮሞቲን ወንቲ ጀዳኒ አመስ ጎሲን ሱን ሞ አከሚቲ ትሩፌ ፈቲ ጎሲን ሱን ማ አከሚቲ ትሩፌ ዋንጀሩ ይፈጎሱ ያ አከሚቲ ለካይ ዋንጀሩ ሲፈጎቱ ትፉፍ ኦኬ ቶኮፋ ኢዳን ኢሲ ከጎሲ ኢረጅሩ ሰኒ አነቱ ከፈሉ ቀበሞ እሼቱ ከፈሉ ቀባ ጀዴ ጋፈዳ ቶኮ ኢኒ ለማፋ ሞ ማሊዳ ኢኒ ለማፋ ማሊ goosiin irra jira moo hin jiru gaafa irra jira moo hin jiru narra hin jiru jette la dhaggeeffadhu goosiin irra hin jiru jette waan ta'eef irra jira moo hin jiru akkamitti irra jira jalqaba okay jalqabni ዩሲ ጎሲ እሷ ላይ እኔ ሱቅ ስቀበላት ጎሲ እሷ ላይ ነበረ ወይ አልነበረም አንድ በይ ሁለተኛ ደግሞ ጎሲውን መክፈል ያለብኝ እኔ ነኝ ወይስ እሷ ነበረች ሱቅ ስንሰረካከብ አይተሻል እሷ ነች መክፈል ያለባት የሷን ጎሲ ወይስ እኔ ነኝ መክፈል የነበረብኝ ይሄ ሁለቱ ጥያቄ ኖ ፋቲ እኔ እኮ አንተ መጀመሪያም ነግሬሃለሁ ያንተን ነገር ለመጀመር መጀመሪያ የእሷ ነገር ክሊር መሆን አለበት አለበለዚያ መጀመር አንችልም ብዬ ነግሬሃለሁ በዛ ላይ ደግሞ የኦፊሱን ሰውዬ መጥቶ ቁጭ ብለን አስረድቶክ ነው ወስዳ ለሱ አጠገቤ ነው የከፈልከው ለሱ ነው የከፈልከው እሱን ከፍሎ ነው ወደ አንተ የተዘዋወረው እንጂ እሷ ክሊር ሳይሆን ያንተን መጀመር አንችልም እና መክፈል ያለባት ደግሞ እሷ ነው የእሷ ስለነበር ያንተን እንደ አዲስ ነው የጀመርነው መብራትን ሁሉ ነገር ክሊር ማካል እንትን ካለ በአንተ መዘዋወር አይችልም ዋንሲ የእሷ ነገር እሷ ናት መክፈል ያለባት akkamitti qottore ngaafi sadaffaa ta'uu qaba akkamitti qottore naati gaafadha nuni gaafadhati nuni beenna dhiisnutti nima ያሳክል ያርግ ብሎ አንዋሪ ነገረክና ይከፈልከው ኦኬ ዋን ኢሲን ጀተ ደጌተኒ ዋን ኢሲ ጀልቀባ ክሊር ጎቱ ማሌ እሺ ነሂማ እሺ ጋፈዳ ጎሲን ሜቃፊ አከ ማሊፊት ቆጠረ ጋፈዱ ከንቲ ቆጠረ ኩ ሜቃ ማሊፊት ቆጠረ ጋፈዱ ኦኬ ጎሲው በምን ምክንያት ነው የቆጠረባት ሁለተኛ ደግሞ ስንት ነው የከፈልኩት የጎሲ ለሷ የሰጠዋት ወይም እሷ ላይ ያለ የጎሲ ብር ስንት ነው
መቶ እንዳውም እኮ ነው ሪሲት እኮ ጠይቄ ነበር። አሁን ከ6 ወር በኋላ መጠየቅ አትችይም ስላሉኝ ነው እንጂ የዛሬ አሁን አመት ነው እሷ ኮንትራት እንትን ካለች እና የእሷና የቶሎሳ ቪዛ ነው ያለው እዛ ላይ የእነሱን የጎቴ አልከፈሉም እና ወደ 100 ምናምን ብር ነው የከፈልከው አስታውሳለሁ። ይኸው ይላል ጎሲን ሱኒ ከን ኢሼ ቆፈን ቱሬ ከን ኢሼ ቲፊ ይላል 198 ሪሲቲ ሞሲ ባሳን አንየት ጎሲን ሱኒ ነጋርቼ ነው አይደል በፊት ለፊቱ ለራሱ የሰጠው አቲኒ ሚኒካት አቶፊኒ መቲነት ጋፈዱ ነው ቆረጎማራ ማንጅራ ቆይ ኦኬ ኦኬ ማንጅሩን ወማንጅሩ ማል ሂሙ በርባዴ ቤታ ጃፈር ጎሲን ኩን ከን ኢሼ ቆፋዩ ሚቲ ከን ኢሼ ቲፊ ከን አባ መና ኢሼ አናቱ ከፈሉ ቀባ ኪኖ ኢሲን አቀስ ጀዳር የሷ ብቻ ሳይሆን የሷና የባለቤቷ ጎሲ ስለ ባንዱ በሁለቱም ባንድ ቪዛ ስለሆኑ ሁለቱም በየወሩ የቆጠረው ተራቅሞ ይታያል። አሲቲ ሲቲን ምኔ አንስለ እና ያንተን ተዛኔ ሲቲን ምኔ ቪዛ ዳብጀቸንዱ ፈይደ ተቆማ ቆይ የሚመለከት ነገር የለም። ቪዛ እንትንም አላማሪም ጎሲም እነሱ ነው ክሊር አድርገው መረከብ የነበረብህ ከአንተ ራሱ። ኦኬ ግን አሁን ያንተ የእሷ ክሊር ስላልነበረ አንዋር መጥቶ ይሄንን ብሎ አስረድቶን ነው እዛው የከፈልከው። ኪኖት ዋን ከኒን ሁንደ ክሊራንሲ ከኒን ስሬሲቴ ስትከኑ ተቀበለ መለ ረኮ ኢሲሰን አትከፈሉ ቆይ አልተኮ ዚና ጁዋሪ ሲጋፈቱ ዮቀባት ያጋፈቱ ጭራንከና ከኛ ጥሙረሜ ስለጉቱ ሳሲን ምነን ኦኬ አነቱ ጋፈታ ጂአጂአና መምለካ ጂአጂአና መምለካ ፈቲን ሞ ኦቶስ ፈቲን ሞ እሺ ዱበዱ ሲጥሩ ጂአጂአና መምለካ ፈቲን ሞ ጀሜቀት ዞርፈቴ አማ ፈቲ ዞርፈቱ ሰኒት ሞ መምለካ አይዳ ምትለው በወርወር ስንት ነው የምቆጥረው? በወርወር ስንት ነው የምቆጥረው? ወደ ፋቲ ሳይዞር በፊት ስንት ነው ኦሬዲ የነበረው? እሱስ ስንት ጊዜ ነው የቆየው? ፋቲ ትዞሪን ጀቹ ኮሚቴ ላለገፈት አትጃሜ ቀጥኖ ጀት ሲያርክ ይያል ቆይ እንደገና ተጠይቅ። ኦኬ እንደገና አትጃና መም ቆጥራት ሞ ጀሜ ቀጥኖ ጀት ዳላ ኦኬ ጋፈት አማሪኩ ማጋፈት ፕሊስ ፈቲ ሲሩምቲ እሺ ጠይቂ ማሎና አዋራዱ ዳፈስረተ ማሪፈን በኮን እሺ ጋፈት ኦሮሞ ድንሽ አኒን ትሮጎማ ጋፈት ኦሮሞ ደገፈዱ ፋቲ አኒ ከነንጀዱ አትጃሜ ቀጥኖ ጀት ወዶን ዞርሲን ጂአጂአኒ ሞ ሜቀ ቆጥራ አማ ዶጀት ታንቲ ሞ ጂአሜ ቀለካይዳ እሺ እሷ የምትለኝ ቲጂ በወርወር ስንት ነው የምቆጥረው? አንተ ከቀየርክ በኋላ ስንት ነው የቆጠረው? ያንተን እዳ እኔ ነኝ መክፈል ያለብኝ እንደማለት እኔ አንዴ አንተ ምን አገባ? አንተ እኮ አሁን ነው እንጂ እሷ መጀመሪያ ያልከፈለችው የጎሲ ስለነበረ ነው እንጂ ያንተማ በአንተ ስም እኮ እየመጣ እየተላከልህ ነው። ወደ አንተ ከመዞሩ በፊት እሷ ጎሲ የእሷና የቶሎሳ ሲደቤ ነበረና አሳይቶ አቶ ዶ ዞርፈቲን ቲኖ ጀቴ በርፈቲ አቶ ቢኬቲን ቤት ወዲና ሰይገቻፊ ያንተ ዳማ አንተ ከጀመርክና ከገባህ በኋላ እኮ ነው እንጂ ያንተ ዳ ለእሷ አይመለከተውም፣ የእሷ ለአንተ አይመለከትም። አንተ ስትገባ የእሷ ክሊር ስላልነበረ ነው አምጥቶ አሳይቶ ፋይሉን ይሄ አልተከፈለም ብሎ ከፍቶ አሳይቶ ሲስተም ላይ ከፈልከው እንጂ አንተንማ ያው አሁን እስካሁን ድረስ እሷ ከወጣች በኋላ እንትን እያልኩ አይ ችግር የለም እሷ ጋር ብር ስላለኝ ከፍላለሁ ብለህ ነው የከፈልከው። እንደዛ አልኳት ግን ጃምብሪ ሜቀሜ ቆጥሮ ዲጋፋ ጥፋቲ ጃምብሪ ሜቀሜ ቆጥሮ ዲና ተዶ ዞርፋቲን ተጀቻ ቱርተ ሲያሪ ተናን ወዶይን ወጀቲ ወዶን ጅጅራቲን ጀሜ ቀጥሎ ጀተ ኢዳን ኬቲ ሚቲ ኢዳን የሮ ሰንዱራ ከኢሊማሪቲ ከማሊቱ ሲርጅራ ጀዳ ጅርቲ በር ሰኪያ ሚቲ ከኔ በፊት ነው ይሄ ሁሉ ያለባት ከኔ በፊት ነው ይሄ ሁሉ ነገር ያለባት ካንተ በፊት ነው የነበረብን እኮ ከፍተን እኮ አሳይተናል ፋይሉ ይሄ ያለባት ላይ ችግር የለም የሷ ብር ስላለ ከፍላለሁ አልከና ከዛ ማቃየት ስላልተቻለ እዛው ነው የሰጠን እኮ ብሩን አንዋርም ነበር እኪኖ እንደውም አውጣልኝ ሪሲት ብዬው ነበር ትላንትና አውጣልኝ ሪሲት ብሎ ኦልሬዲ 6 ወር ስለሆነ ማውጣት አይቻልም